Obboloota koo viidiyoo kana ilaalatanii lapheen koo na cabde. Mee namni akka kiyyatti lapheen koo sin cabde jira garuu hedduu takka lapheen na cabde. Ay jireenya biyya ormaa waan goone qabdu. Adaraa keessan ijoolleen urfa daladdan badhee daladdan adaraa keessan of eeggadhaa. Gaalli baay'ee dhugaa baay'ee badaadha. Mucaa kana akkuma argaa jirtanii gaalli ciniinuudhaaf ari'aa jira jechuudha. Mucaa kana jechuudha. Namseef jalaa fiigaa jira. Waaqayyoon isa baasee jira. Jalaa miliqee bahee jira garuu osoo qabatee mucaa kana hin dhiisu jechuudha. Mucaa tokko yeroo tokkollee akkanatti ajjeese gaalli jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa naa taatan jecha dhagaa warroon chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa har'a immoo akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhagartanitti kiraarii qabaafas sagalee irraa balleesse. Sagalee kiraarii boochaa qaba jechuudha. Kanaafan irraa balleesse. Jireenya biyya ormaa waan isheen nama goone qabdu ijoollee keenya keessattuu badhoo daladdanii yookiin hurufa keessa baadiyyaa daladdanii ijoollee gaalarraa of eeggadhaa. Gaalli dhugaa amala badaa warii keessaa kan akka amala badaa gaalaa qabu hin jiru. Mee ijoollee dhugaa rabbii soba jedhame warra gaala jechuudha. Yeroo tokkollee viidiyoo mucaa wayiitii irratti hojjedheen jira. Mucaa san bakkumatti mataa keessa gaalli ciniine bakkumatti ajjeese jechuudha. Mataa isaa keessa mucaa godhee ciniine jechuudha ajjeese. Sekondi batte jechuudha. Mucaa Itoophiyaati. Mucaa dhalataa Oromoo dhugaas ni jira jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Mucaa ijoolleen kunillee kan jirtu badhoo keessa dalagaa jiranii badhoo keessatti inna isaan osoo eegaa jiraniyyuu ijoo mucaa kana ari'e jechuudha. Ari'ee akkuma argitan kana biraa hafuu didee jechuudha. Sababa garuu jalaa bahee jira. Sababni irra jalaa bahee jira. Sababa inni baheefillee caakkaa akka waan caakkaatti jira akkuma argitan magariisa isa jala seenee jalaa bahee jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Adaraa keessan obboloota koo dhaamsi ijoollee dhiirati warra akkanaa kanaaf ijoollee dhiiratiif sheerii godha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Gaalli akka horii kaawwaniiti miti. Gaalli takkittii si qabnaa si biraa hafu si ariinas si biraa hin hafu osoo waan feete goote iyyuu jechuudha. Dandeessee jalaa bahuu hin dandeessu. Gaalli akka malee fiigalleedha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo sin jedha. Milixxee jalaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Adaraa gaalli gowwaadha. Akka horii keessaa horii gowwaan akka gaalaa hin jiru dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee jechuudha. Horiin kun wasintu garuu gaalli sirritti nama ajjeesa. Ijoollee baay'eedha kan akkaatti ajjeesellee jechuudha. Gaalli jechuudha. Harka lukaanillee sin dhiisoo mataadha afaanillee sin dhiisoo irra caala afaan fiigee jechuudha. Afaan si ciniinuu fiigee jechuudha. Afaan si ciniina taanaan mataa kee qabate taanaan mataa hin jiru jechuudha. Mucaa sanii viidiyoo isaa laaluu dadhabe baay'ee surra nama jedha jechuudha. Mataa isaa akkasumatti keessa bucugge mataan kee cabeechuun kan gooliin hin jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan iddoo mucaa kana qabee hin dhiisu bakkatti sekondiitti ajjeesa jechuudha. Gaalarraa of eeggadhaa. Adaraa keessan obboloota koo of eeggaa. Adaraa keessan gaalli dhugaa rabbii woroota keessaa yookiin beelladoota keessaa kan akka gaalaa badaan hin jiru. Gaalli amalli isaa baay'ee badaadha. Gaarii fakkaata malee yeroo akkaatti ilaaltan gaarii sitti fakkaachuu danda'a garuu amala badaa qaba. Gaalli jechuun walumaa galatti. Kanaaf adaraa keessan irraa of eegaa. Viidiyoota kana adaraa keessan obboloota keessanii ijoollee hurufa daladan ijoollee keessattuu badhoo keessa daladan yookiin hurufa baadiyyaa keessa daladan ijoollee gaara eddan biraan naagaa dhaamsa kooti adaraa keessan obboloota koo viidiyoo kana argitanani imimmaan baqa jireenyuma biyya ormaa kana kan ijoollee keenya biyya ormaatti rafarrafaa jiru hin jedhe baqa maaliif mucaan ijoolleen kun amma nyaatamaa jiru bara dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif amma gaalli kun akka horii kaawwaniitii miti qabnaan dirqama godhate isa dhiisa jechuudha. Dhugaa waaqaa ofirraa rukuttee hin dandeessu bargaala. Dhugaa rabbii ofirraa rukuttee hin dandeessan mee ijoolleen hin beektu jechuudha. Kana adaraa keessan of eeggadhaa ijoollee obboloota koo. Hiyyummaan kun waan biyya ormaatti ijoollee keenya goone hin qabdu bare. Kun manatti dararama kun alatti dararama dhugaa waaqayyo ijoolleen keenya jechuudha. Akkasitti karree fi rufatti du'ee hafu meeqatu jira. Dhugaa waaqaa ijoollee keenya jechuudha. Kanaaf obboloota kooti sheerii naa godhaa fi obboloota dhiiratii jechuudha. Namni dhugaa viidiyoo kana agartu obboleessa kee dhiiratii viidiyoo keessaa ijoollee ala jirtu jechuun ijoollee biyya arabaa keessa jirtu ijoollee gaala eeganiif. Ijoollee gaala eeganiif sheerii naa godhaa dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu takka lapheen koo na cabee badee nyaannatti nyaatamee maal odoo jalaa mukanni sun jiraachuu baate kuun immoo nama lamaan jiru mucaa muka jala silaa seeni jedhaan afaan kiraarii sirra godhaniitti afaanis mucaan tokkotti yaa'e muka jala seeni jechaa ni jira jechuudha. Muka jala seenee akkasitti jalaa bahee jedhee jira.
hedduu nama gaaddisiisa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Har'a odoo muka san jala seenuu baatee muka sun jiraachuu baatee hurufa badhee ta'e mucaa sun bakkatti dadhabaa bakkatti ajjeesa jechuudha. Gaalli immoo sifiinna sibiraa hin hafu gowwaa akka warii keessaa gowwaan akka isaan jiru dhugaa rabbi biltiidha jedhan gowwaan sibiraan hafu takkitti qabannaan jechuudha. Sibiraa hafuun jiru abadan ani horiidhaan horiidhaan gowwaalleen jedhanii garuu bakka gaalli sitti madaquu fe'aa kanaan booda sitti madaqnee xiqqishii osoo wajjin taphatee kanaan booda kaanaan bakka aarran akkasuma qabachuu bichaadha jechuudha. Kanaaf adaraa keessa ittiin dhiyaatina warri gaala eeddan adaraa keessa ijoollee baay'eedha. Mucaan tokkollee amma mucaan keessattuu ijoollee qimamocha bana madaamii jedheen faarsu tokko hin jira tokkokkii kanarra yeroo baay'ee mucaa san viidiyoo sana arga. Inni illee gaala eega gaalli laa itti utaaluudhaaf akka wayii kana ta'a xiriiran jechuudha nyaachuudhaaf yeroo inni bishaan faawwannu kun nyaachuudhaaf ila qabachuudhaaf akka wayii kana ta'a. Na qabachuudhaaf akkanatti ta'aa barri jedha dhugaa waaqaa jechuudha hedduu takka garaa na nyaata jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eeguu bakka jirtanitti sinaa tiksu siniin jedha. Kun immoo viidiyoon kun kan waraabameef ijoollee biyya arabaa ijoollee dhiirateef sheerii naa godhaa fi adaraa keessan jechuudha. Sheeruma naa godhaa fi waan biraa sinirraa barbaadu ani sheerii qofa sinirraa barbaada. Garaa na nyaate dhugaa rabbi ijoolleen tun garaa na nyaatte jechuudha. Du'anii har'a biyya ormaa keessatti hafanii rabbi irraa qabuu hin dandeessu. Atis yoo ati amma fakkeenyaaf irraa hin qaba yookiin immoo irraa hin rukutetti sitti garagala. Irraa qabuu hin dandeechu. Mucaan muka jalaa seeni muka jalaa seeni jedhaan iyya irratti itti iyya jechuudha. Nama lamaan eegaa jiru. Nama lama osoo eegaa jiraniyyuu kana mucaa qabatee ari'ee jechuudha. Annaa akkasii siniin jedhaa hordoftoota kiyya hedduu takka laphee koona cabse dhugaa rabbi hin nyaannatti nyaatamte. Akkatti ijoolleen teenya yeroo gandaa keessatti badhee gandaa keessatti maal ibboo jireenya hiyyummaa keenyan biyya jiraachuu wayyaa bar kana yoo laaltu hiyyummaa teenyan biyya keenya gaafa jiraannu gammachuu guddaa qabna dhugaa waaqaa jechuudha. Har'a fayyaa bahanii du'aan morfattafu osoo maatiin ofii dheebotee gogga'ee nama eegu jechuudha. Innaa akkasii obboleewwan kooyi adaraa keessan of eeggadhaayi waaqayyo isinaa eeguu ijoollee hurufa jirtu sheerii naa godhaa jechuudha. Innaa akkasii siniin jedha kaa ijoolleen keenya bakkuma hundatti dararamu maal fakkate hin beeku ani kan mana madaamin jirtu hin dararamti kan ala keessa jiru hin dararamu. Maali kan biyya keessa jiru hin dararamu. Maali Itoophiyaa kana maaltu itti nutti bu'ee maaltu nutti dheekame yaa waaqa koo yaa rabbati nuu mirmadhu dhugaa waaqayyo yaa waaqayyo nuu mirmadhati yaa waaqayyo nuu mirmadhu mee saba keetii mirmadhu maaloo ijoollee akka amantaa keessaniitii waliif kadhadhaa yaa rabbi Itoophiyaa maal akka itti adagaa itti buusi yerana bakkuma hundatti dararamna nuti biyya ormaadhaatti ma dararamu tumamu ajjeefamu mirgiin jiru dhalli namaa mirga qaba dhalli Itoophiyaa mirga qabu. Dhalli ilma namaa kamuu kan addunyaa jiru mirga qaba garuu achi keessaa Itoophiyaa mirga hin qabdu. Bakkuma argitee takka shunkurtee ajjeefamaa deemti. Raamoodhaa gabaabni malee ajjeesanii bara. Jireenyi biyya ormaa kun wanta ijoollee keenya hin goone hin qabdu. Kanaaf immoo isin of eeggannoo gochuu qabda. Wama hojjettan tokkotti jechuudha. Hojii kamiyyuu haa ta'u akka fakkeenyaaf ijoolleen badhee keessa daladanillee wantoota akka raamoo naamna kana ilaallee of eeggadhaa. Rabbi raamoon illee baay'ee badaadha. Halkan deemaa isin ciniinaa jennaan namni akkamii isin dhaqu hin jiru. Mucaa tokko gadda viidiyoo irratti hojjedhee jira isallee ajjeesee oole akka carraa ta'ee bilbilatee guyyaadhaa bilbilatee bofti ciniinee bilbilatee keessaa waraaban jechuudha. Mucaallee akkama du'uuf gaheelaa dafqi killee lamaaniin keessaa bahe jechuudha. Killee lamaaniin waaqayyoon na baase jedhee rabbii kiyyatu na baase jedhee mucaa sun horofatti jira. Namtichatti balbadhee namtichi xiqqishu bakka oggosuma fuudhee akimiin dhaqee keechaa waraabsisan jechuudha. Hadhaasaa sanatti baafatee jechuudha. Laa wantoota akkanaa kanatu jira bara. Ijoollee barre ijoolleen hurufa jirtus kan mana jirtus hundumti keenya dararamaatuma oollaa bara. Ari'aa keessan of eeggadha. Sa'aatiin kun immoo sa'aatii gubaa akka malee kanaa inni iyyaa agizee kana keessatti raamuun kunillee viidiyoo tapha yeroo baay'ee na hojjedha. Ammallee viidiyoon tokko hin jira viidiyoo isaa jechuudha laa akka ta'ulaa mucaa tokko hurufa badhee keessa jira itti akka inni ta'u jechuudha. Halkan argee mucaan jechuudha viidiyoo waraabee. Bakka baay'ee surna jedhe jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee keenya of eeggadha. Isin ciniinaan inni badaadha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif hinduu taa'ee wanni tokko hin jiru jechuudha. Innis ciniin jechuun yoo akkamii dhaqxee dafee keessaa waraabuu baatan dhaasanii dafeetu qaama kee keessa faca'ee si ajjeesa jechuudha. Dafanii akkamiidha yoo dhaqan malee. Innaa akkasii siniin jedha hordoftoota kiyyaa isa kanaadha. Waaqayyo si wajjin yaa ta'uu siin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a sheerii walii godhaa daraa keessa.